Laali Dhiifamu manaa godha. Dhiifamu manaa godha. Matisha Badin ani mee belleessi yoo jiraate dubbadhu wata kan belleessinillee an akka ilma namaatitti yaani kaleessas dubbadhe sababa mucayyoo kanaa fi ana harargeef arsiin maqaa wal kaasuu hin qabdu jedhee dubbadhee ture. Ana mallee Harargeef arsii ammallee ilaa hin kaafne wallaalummaan tokko. kiyya Abinda ni kaasan. alhamdulillah dhiifama isin gaafadha yeroo takka bicha piliis nuti shabaaba laal dabbaan nuti shabaaba laal warra kutaaf kutaa wal nyaachisuu miti laal hundi keenya nama gurguddaa. Egalee yeroo matakkatti wayii dubbadha. An kaleessallee yeroo waan kana yaadu obboleettitti gama kaaminuu gama jaalalaa gama maaliyyuu haa ta'u saayidii biraa yaadeetii miti. Saayidii isin guddatu jijjiiramu malee saayidii wanti kun hin dhufa jedhee gonkumaa tilmaameellee hin beeku. Haa ta'uutii ilkaanuu waliin bu'asii galee namni wanni boru uumamu hin beekamu. Just an garuu waan kana yaadeetii miti. Khayrima yaadeeti. Garuu saayidii biraatti yoo nu yaaddanii saayidii biraatti fudhattanii hoo jettan ani harargeef arsii maalii waan jedhu keessaan beeku na haasaa akkasii arafaatiin kan walitti dhufne miidiyaa irratti waliin taphannaa waliin kolfinaa haalli natti tolee wanni hundi isii just amalli isii natti tolee akka nama tokkootti waan qaburraa waan danda'urraa waan kana yoo godheef mucayyoo tana akka wahiititti wal gargaarra waan jedhuun yaada kireetarii mataa kiyyaa kan godheef sababa rabbi irra na gargaaree sababa nama hunda rabbi godhee isillee miidiyaa irra rabbi beeksisee bakka kana geette malee saayidii biraa ka'eennu akka taate arafaat eennu akka taate abbaa isiin gaafan gosa gaafachuu miti sii galee waan takkatti naa beekuu qabdan please irra deddeebi'ellee dubbadhee jira sababbii anaaf arafaat namni tokko walitti darbuu hin qabu ani arafaatiif abdiin anaaf tokko abdiin arsii arafaat hararge anaaf isaan lamaan tokko akka namummaatitti beeka an jara lamaanuu kaleessallee harrallee jecha wanni kun immoo akka hin dhufneef yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yoo isaan isi ka'an anatti kaa isitti hin dubbatinaa jechaa irra dubbachaa ture kuni hundinuu akka maalititti akka wanni hoyi jidduu kanatti hin uumamne ajandaa shayxaana akka jidduu kanatti hin uumamne gadii barbaaduuf amma badii yoo jiraate mucayyoon sun rakkoo san keessaa baatee ifa kanatti bahuun yoo badii ta'e oromoo dhaabannee walaa laallu wanni biraa wanni uumame hin jiru mucayyoon tun jireenya ishii fokkotaa kaleessaa san keessaa baatee har'a jireenya gaarii jiraachuu isiin eegallaan namni gaafa laayifii jireenya gaariitti achi fufe masanaakilii baay'ee qaba sakaallaa baay'ee qaba sakaallaan kun jireenya isiiti as dhufe malee kaleessa mucayyoo kana namni quba qabu takkattiin hin jiru waa'ee isii namni quba kaasu takkattiin hin jiru kanaafuu har'a isiin jireenya eegallaan har'a isiin jijjiirama eegallaan masanaakiliin baay'een itti ka'e dhiibbaan baay'een itti ka'e anaan arrabsuu isheellee qofa arrabsuun dhufe kunummaan akka hin taane kana durallee dubbannee turre nama 3,000 nama 4,000 ammallee wanni bade wayii hin jiru wanni bade guddaa wanni barreessaa jiru isini warruma miidiyaa kanarraati nu ima warra miidiyaa kanarraati kanaafuu wanni gabaabsee ani isinii himu arafaat amma haalli isiin amma keessa jirtu kaleessallee gaafanne nama 3,000 moo waan haasaa dheengadda jedhan kan irra dhagahee anis biiziidha namni hundinuu jireenya ofii walii gaffi fiigee jiraata arafaatiin akka carraa waa dagaffi godhee isiinis jijjiiramtee bakka jireenya isii jijjiirame laayifii biraati sun hundi kennaa riskii carraaqachuu walii gaffi fiinna kino kanaaf kaleessa na himanii wanni akkana ijoolleen akkana jedhaanii jirti arafaatiin bakkeen kun isiin ta'u mana madaamii dhaqii mana madaamiitti gadi bahii Mariyaamiin biraa bahii Oromoon namaan taatu jedhanii ijoolleen azaa godhaaranii ijoolleen dalasiisaa hin jirani faati mucayyoo tana situ na fide kaleessa situ wal na barsiiseeni ani mootu yoo isiin dalaydi damooza kafalaa fi mucayyoo kana immoo nama baay'ee janajjanee ijoolleen maqaa akkana godhaa jiranii maal haa godhuu waan jedhu na gaafatte dhugaadhaa akka obboleessa tokkoon na gaafatte anillee hayyee anillee gaa kaleessa sitti fidee gargaariin jedhee akka nama tokko siggatee si biraan deemu mucayyoon tun obboleettii teenna yookaan fi kaleessa maqaa iyyuu belleessaa turanii haa jijjiiramtee fakkeenya nama baay'ee taatu si biraan hin dhaabadhaa waan jiruun si gaafadhaanii eenyutu waasi godhe jedheeni Mariyaamiin gaafadhe kinoo akkana booyisee akkana itti erganii silkiisii keessa argaa waan akkanaatii waan jedhu na beeksiste akkuma obboleessaatti na beeksiste beekaa anti yaafuu biizii namni hundinuu biizima na himnaan hayyee wanni akkanaa erga jiraate jedhee arafaatii bilbile dhagahaa jirti isin bira jirti arafaat wanni akkanaattu akkana Mariyaam akkana jedhaa jirti ati Mariyaamiin faana taa'uu feetaa Mariyaam si taatee jirti sodaat akka malee ana si Mariyaam tu haasaa jira boru ol kaatee ijoollee warri ajandaa walii gad oofu harargeen arsiin ijoollee aganaa akkana gootee achi fiddee akkana goote siin nuun jedhanii anallee maqaa na belleessanii sillee maan hin jirre sirra kaanii Mariyaamiin illee maqaa si belleessanii nu khayrima walii yaanna wanni akkanaa wanni sirra gahe jira jireenyi kun si ta'ee jira haalli ati jirtu si ta'ee jira jedhee gaafadhe akka nama tokko dheengadda kinoo naan jette isinillee lakki wanni narra gahe hin jiru naa tahee jira wanni hundinuu naa taheera Mariyaamiin faana haala gaariin deemaa jirra hayyee ijoolleen dhuftee tashwiisha si godhaa jirtu kun waan isaan siin jedhan hin dhageettaa moo Mariyaamiin si ta'e na waliin deema jettee murteessita jennaan lakki Mariyaam naa taate Mariyaamiin waliin deemee murteessaa
jedhaani naan jette. Isa lammaffaa akka gaafii kiyyaatti wanni an Mariyaamiin gaafadhe, wanni an Arafaatiin illee gaafadhe. Arafaat akkuma agartan sa'aatii dheeraa laayivii gubbaa ta'etti. Namni kun biyyarraa gaafa fide hojjetaa tokko sa'aatii dheeraa akka inni hojjetuuf barbaada. Mariyaam immoo akkasii miti. Akkamitti naan jedha. Mariyaamiin lubbiyyee ati saa 24 laayivii irra teetta ganamaa taatee hanga galgala laayivii irra teessa. Wanna kana Mariyaamtu si dhiibee akkanatti taa'aa jirtamu. Mariyaamtu damooza sii kafalaamaaf laayivii irraa baata siin jettee si dhiibdee akkana si godhaarti moo situ fedhii keetiin taa'aa jedheellee rakkoo isii gaafadhe. Akka nama yeroo hunda asirra arguutti. Ani biizi walii gaffii fi gahin argaan garuu saa 24 laayivii irra argaan. Wanna kana wayi Mariyaam dhiibdee akkanatti teessisaartii mucayyoo kana. Kun akkana yoo ta'e sirrii miti waan jedhu Arafaat Mariyaam akkana gootee saa 24 si teessisaa jirti moo jaalala keetiin taa'aa jirta laayivii gubbaa. Maaf saa kana hunda teettaa jedhee gaafadheen. Lakki an ofumaa kiyyaa taa'aa. Akkami sa'a kana hunda hin taa'ini fati wanni ati itti naayimtu sa'aatii 2 haa dalaydu sa'a san booda uffata ofii haa miicattu achi booda qilleensa gadi baatee haa fudhattu akkasin namni illee hin xafashu abbaan argillee waan dhufe ittiin haasa'u isiin illee namni illee ni yaada dhuftee dalagaa isiin illee yeroo san seeraan daladdi anaaf Arafaat kan itti wal dadhabaa jirru ganama yoo seente galgala irraa baati ani immoo irraa bahi jedhaani isheen immoo laayivii gubbaateetti wayii gadi unkaan alaarmii guutee fi alaarmii saniin irraa bahuu dadhabde bakka kanan na dhibde atillee dhagaye akka nama nakkenne akka nama hadaraa jettee naa jabeessi jetteetti akkan na dhibaa jirti waan akkanaatiif si geesse ammoo haasofni akkanaa kunillee hin jira jettee akka obboleessa normaalitti na himte Mariyaam anillee Arafaatiin gatteessisee bilbila keessa kinoo isin dhagaarte Arafaat wanni akkanaattu akkanaa Arafaat khalaas wanni darbe ammarraa ganama sa'aatii 2 haga sa'aatii hagana laayifii kee irra taa'i sa'aatii isin sin jettetti irraa bahi siigalee namni badhe yoo silaalu waan dirqiidhaan akkana si dalaysiisaartu jedhee tilmaama anuuni tilmaama waan sin beekneef anuuni tilmaama akkana si godhaarti jedhee namni hundi waan yaaduuf sa'aatii kana sirreeffattee sa'aatii 2 irra seentee sa'aatii kaan uffata kee miicattee sa'aatii kaan eraftii gootee ummanni akka si yaadutti dhuftee waliin abdiin illee as jira. Fitadde. Daqiiqaa muraasa abdiin illee asitti kan achitti atillee suuta qabda. Onlaayinii waliin dalaydanii siif abdiin illee sa'aatii kee birqii godhadhu abdiidhaanis konneekt waliin gootanii waliin dalaydanii waliin guddatanii. Isin jabeessina miidiyaa kanarra jedheeni ittiin haasa'ee kinoo Arafaatinaan hin jenne haa jettu akka obbolee akka nama normaaliitti obboleettiitti yan gargar hin yaaduwan akkas jedheeni wal bira adeemne okay naan jettee hin fudhatti moo Arafaat namarraa wanna hunda ishii fati ishii okay naan jettee na bira adeemte qirreetaa wayii natti hin aqarramne akkas jennee nu hundinuu wal bira adeemne amma deebi'amee kaleessa haasawni kun akkanaa kun dhufnaan Arafaatiin as finnee miidiyaa gubbaa wanni akkana jedhaa jiranii Arafaat rakkoon kan kee akkana jedhaa jiranii Mariyaamillee wanni kun olaa ba'u namni haa beekuu boru akkana goote naan jedhanii jennaan ani akka isiin fidduyyuu hin barbaanne fiddee jennaan haa ta'u hin haasaame akka tasaa Mariyaamiin viidiyoo sun haasawa san akka fiddullee hin barbaanne asii galee haasawa faayidaa hin qabne itti dhiisiiti siitaatii lubbiyyeen sifaana deemti jedheen Mariyaamiin Arafaat sifaana deemti si baasti damooza isii kafaltuun dandeetta mucayyoon tun si hojjattuu tee si taatee akka ati jettee si bulti eenaa bulti damooza ati jettee hin fudhatti een fudhatti siif taatee jirti eenaa teetee jirti Mariyaam tunaan